Girmaan erga jijjiiramaa 2018 booda isa dura qabamee hidhamee haga amma mana hidhaa akka jirudha kan beekamu. Kanammoo isinis yeroo hogganoonni adda bilisummaa Oromoo baay'een mana hidhaa turanii maqaa isaas keessatti eeruudhaan ibsi ba'aa ture. Miseensa keenyadha hidhaarra jira waan ta'eef akka hiikamu yeroo gaafataa turtanii maqaan isaas achi keessatti eeramee ture. Maqaa Girmaa kana namoonni yeroo dheeraaf kaasaa turaniiru. Ergamaa wayyaanee wajjin hojjeta. Dargaggoota maqaa walga'iitiin maqaa gaddaatiin walitti qabee mana hidhaatti geessa. Mana hidhaatti ragaatti ba'ee akkasitti maqaa isaa ni kaasu namoonni baay'een. Isa kanas odeeffannoo isa kanaan qabdan immoo odeeffannoo kanatti dogoggora moo haalli isinii fi Girmaa fa'aa wajjin waliin hojiin akkasii kun hojjetamaa ture inni kun maal fakkaata? Har'a kun gaaffii namoonni baay'eenis isinii kaasuu danda'an waan ta'uuf yookiin namoonni baay'eenis keessa isaanii jiru waan ta'uuf Girmaa Xuruunaa ergamaa wayyaaneeti jedhamee yeroo adda addaatti utuu himamu utuu namoonni dhaabicha keessa jiranis utuu himanii adda bilisummaa Oromoo maaliif isa wajjin hojjeta? Waan xiqqoo jedhee darbaa kanarratti miseensa keenyaa waan ta'eef gaafanneerra. Isa kana dhokataa miti miidiyaa irrattis babay'eera. Miseensi keenya waan ta'eef immoo miseensi keenya badiin dalaguu yookaan waan hin ta'uu miti. Badii yoo dalagee badii isaa sirnaan dhaabatti qabaatan isaa ragaa wajjin dhaabatti dhiyaateetii dhaabni akkuma sila siin jedhe caasaa qaba dhaabni. Keessattuu gaafa asmaraa turre caasaa tikaa jira, caasaa waraanaa jira, caasaa koree seeraaf to'annoo jira, ammas ni jira koreen naamusaa fi waan to'annoo achi dhiyaataa jechuudha keessiin eenyu. Ka Girmaa Xuruunaa ragaadhaan isa olola miidiyaarraa inni abaloo baluu qabu very intense ankooyyuu itti dabalanii warri waan jedhan inni akeeka qaba gaafas akeeka isaanii milkaa'aniiru olola maqaa xureessii sana jechuudha. Isa sana keessa kana abaluutu akkasii abaluu akkas jedhee waan jedhu waan fayyaduu qabu inni akeeka waan qabuuf jechuudha. Ka Girmaa Xuruunaa garuu ragaadhaan namni kunoo kana hojjetee jedhee namni dhaabatti dhiyeesse namni tokko alaa ta'u keessa ololli isaa fi waan isaaf immoo isuma lafa buutee jirta jechuudha. Isa kana keessaati namni jalqaba miidiyaa irratti ba'ee Girmaa Xuruunaatti kaa hojjeta maali jedhee ragaa ba'e xabaqaa Wandimmoo Ibsaati. VOA irratti haasa'e. That was very powerful and devastating. Dhaabaafis Girmaafis baay'ee hamaa ture. Xabaqaa Wandimmoo Ibsaa ofiisaa ragaa ba'ee ammas dhiyoo kana miidiyaa irratti adda addaa irratti dhiifama gaafateera. Xabaqaa Girmaa Xuruunaa ta'e hojjetaa jira amma. Xabaqaa Wandimmoo Ibsaa. Regret godhee dhugaasaa baree maalirraa dhugaasaa baraa warra Human Rights Council qoratanii waan Girmaa kijiba ta'uu ibsa baase. Achirraa gaa Wandimmoo Ibsaa yeroo ibsasaa yoo dhaggeeffattaniitu ta'e. Achirraa ka'ee qorate waan kana. Qoratee kijiba ta'uu arge. Deebi'ee diippi qorate. Kijiba ta'uu ragaa poolisarraa, tikarraa, maalirraa isa qoratanii tokkollee akka homaa dhaban kana bira ga'ee jedheeti ofiisaa akka Girmaan hiikamu wanti gaafate jira simulisa. Ergasii immoo xabaqaa ta'ee mana murtiitti falmaa fi isa kana egaa yerootti waan jedha kanuma qofaa jechuu barbaada waan dhaabaa irratti maali inni waan namni ololaa godhuuf olola akkatti keessummeessanii ragaadhaan godhuuf garuu keessummeessanii